Nagaysa. Anti ya egan simbira dhufe dhaame simbirratti hin dhaame bakka tana eegartan. Haakama nan geessine asuma akka gartee jechuudha. Manguddoon keenya dur shungurtaan nama guggubutti mana kana keessa na guggubtanii dhiiga kiyya na dho'isitanii. Dhiiga kiyya naa ba'uu qaban. Yeroo akkanatti si dhiibu osoo sooshaal miidiyaa gubbaatti baafne. Wallahi Koopiraatiin ulaagaa yookaan yuutuubatu gurra nutti kennaa malee dhiiganni akkatti dhiigasana sila wallaa yoo itti ilaalamu miti. Sini galaame. Amma badii nutti barbaadu jirta. Nama hee sifatu dhaggeeffadha. Mana isaatti dhaqamee lolamee ta'ee mana keessan dhufee asittis immoo rukutamee dhiige. Ganaa lolama hidhamaa. Maal isinitti balleessa waan biraa. Ganaan hidhaawu sillee isallee akkini jira. Wannan isin dhaggeeffadha. Laa yoo dhugaa dubbanne. Waa'ee dhimma dubbii biraa dubbii biraa kanuma dubbii kana irratti ani isiniin maaliif amma karaan dura akka manguddoos ta'eetiin dhimma biraa waan jiru kana nutti ibsa. Dhimma biraa waan jiru nutti ibsa. Tokko hin jiru. Rabbiillee nu gaafate dhimma tokko hin qabnu. Dhimmi nuti qabnoo dubbii akkana goone isinii akkana goone isinii taphanna laaba kuwaasii kubbaa miilaa addunyaa kan nu gochuu hin barbaadina. Maaliif ana biratti kubbaa miilaa hin jiru. Kubbaa miilaa osoo hin taane dhugaan na bira jiru. Dhugaarra dhaabbateetiin si wajjin jira durirraa qaba. Dhugaarra dhaabbatee harallee borillee si wajjin jira. Ni kubbaa miilaa na gootan ullee sin jiru wanni si kubbaa miilaa na gootan hin jiru. Kanarra dhaabbanee Kamaamad amma na taakime keessa kaatee deemte taakime keessi ta'a. Malakasitti hin ganna. Taakime keessi ta'a ni akkamtaa. Mucaa kiyya kan adabatu ni kan intala keenya obboleettii jaartii isaa jechuun baana beekamu. Ammoo gama keetii gama intalaa keenya yoo barbaadan taatan atiifisii yoo barbaadan dhaabbadhaati wal dhiisa. Kabajaa walitti kabajaan keenya ammoo baduma intala yoo dhiifte ana wayii dhiiftaare kabajaan keenya naaf. Dhaggeeffadhaaga. Otoo mana keessatti waamsisanii dubartiin otoo siistanii kabajaan eessa jira? Amma ana jiraatti qishoo haftanii siyuu dhiisuuf hin jiru. Tal adabadhu hin jiru malee siyuu dhiisuuf hin jiru. Isheetti sin bulchaa jechuudha. Mala ana bulcha hintalti kun waan irra dhaabbattee lolaatu qaba. Isin maal nu bulchite anu bulcha. Baay'ee dhiifama nu godhaati guyyaa biraa sagantaa nu qabaati guyyaa biraa walitti deebine amma nu gaggeessa. Maal gaggeessina? Egaa amma eegan na dhaggeeffadhu qaban dhugaadha na waamtanii. Anamma hoggaasanii fayyaanin dhufe na fottoositanii. Aku kan intala obboleettii garaa keessa dhiituudha xiqqaatu qopheedha. Wallahi anti yaawaa takka isin jenne haasawaan isin jenne. Kan asna godhuudha. Haasawaan akkuma ati naafeetu wal jaase wal kanatti dhiisee jaase maleen. Wallahi billahi sanatti jenne. Garuu haya kijiba dubbatti. Gooti kijiba dubbatti kun obboleettii. Awwa dubartiin maali kaleessa maal gaafatan ture kijiba ta'e. Maali machaa turte kaleessa. Yoo dhugaate kaleessa maal gaafatan. Haqa koo kana dhosuu jirtu obboleettii. Waan jiru ishee fuuldura taa'ee miti kan inni lafa kaa'aa ture inni yeroo sana maaliif akkamitti qabdanii mataan keessanii yaadu yeroo sana qabdanii maaliif kana jetti maal gara gootee maal hin jettan. Waan na gooten beektu wannummaa na ta'e dhufteef maali wanni si jettan lu jirtu maali. Akkasuma maaluma fidde gubbaa kana mana koo'etti mana kee maaliif fidde naan jette amma gogaadhuma ilaalu gogaadhuma waliin gogaa isintu gogaa deemu ila dhugaan argatan sodaa maal dhufee nama arrabsu kan ma argine gogaa nuun jedha ani mataa qabdan nuun jedha akkuma barbaade nuun godhi mee nu arrabsu arraba mitan arraba kun la dhugaara dhaabbannee deemu arraba dhaabban qabneera ani intala lolte intala ka adaba obboleessi ana jaarsillee ni jira jaarsaa jiru tuqwal illee malee filan kennee fi jaarsa tadabata jaartiisa hawaasa saniitiifi ammoo kan amma akimata obboleessa kiyya keessu kun amma isa keessa kayama si ake aseni asawaa fi gartee akima maali geessina dhaggeeffatu ulee gabaaf bareedaa jira waan balleessan yoo namni dhiifamu gaafate hin jiru. Isa karaa balleessanii yoo jedhaa jiranu. Seeraan dhufanu. Balleessineedhaan jiranu. Seeraan dhufanu. Seera sakamiin. Seeruma barbaadanii. Seera yoo jalqaba dhiigni isaa ilaalamuu qaba. Fidadhaa. Nu waa gaafatu. Dhiiga isaa waan jira. Dhiifamu gaafate. Afaanii jecha akkasii nuun jedhee jettanii kan akkanii lafa. Kan hundaa waliin deebi'an hin himneefi. Dhiigamoo jecha caala. Dhiigamoo jechatu seera biratti gatii qaba. Jecha caala. Akka keessanitti seerri inni keessanii qofaadha jechuudha. Madaa ni fayyada bara. Ela dhugaarra dhaabbadhaa deema. Madaa ni fayyada jecha afaanii moo fayyadu bara. Boruu rakkattu garuu. Akkatti mammakan Oromoo. Akkatti mammakan Oromoo. Amma laalaa ulee ni fayyanii laalaa arrabaa fayyanii jiru. Laalaa ulee akuma dhattee fayyita. Laalaa arrabaa isa fayyita. Laalaa arrabaa isa fayyita. San dhugaa fayyisa. Dhugaa fayyisaa akkasuma dhugaa isin dura taa'ee isinitti himee ilaalaa ta'e waan isin hundaa isin himeeti ilaalaa ta'e na dhagaysanii ani kan hunda hime na fattoositanii na kophee kana qofa miti wanti biraa jira kophee miidha wal fakkaatu dhugaa dharreessu maasa Oromoo ati nama guddaa
gosti kan kee nama guddaa hiikaa oromoo keessatti hiikaa qofachaatti gosti kan kee nama guddaa gosti miyyoo immoo gosa sadattuudha gosa yaanii gadi akka biyya kana waa'een gosa kana keessa hin galu maal waa'een dubbii kopheetti wal qabatu suni waa'ee kanaatti miti maal taatan maal namni waan itti wal caalu hin qabu gosa malee waan biraa waan itti wal caalu tokko illee hin qabu waan tokko wal caalu ilmi namaa wal qixa rabbiin biratti ilmi namaa guutuu wal qixa waan wal caalu tokko illee hin qabu sadarkaan ilma namaa waliin caalu sadarkaan ilma namaa waan tokko caalu waan noo beekumsaa sadarkaan ilma namaa yoo imaana ta'e malee wal caalu beekumsaa waliin caalu beekumsumaa waliin caalu imaana qofa namni beekumsaa waliin caalu tokko waliin caalu isinumtiyyuu beekumsa addaa qabdu qabu beekumsa ni qabna nuti beekumsaan akkamitti namni waliin caalu rakki beekumsa si addunyaa kana nama beekumsaan nama caalu beektanii isin tokko hin jiru nama beekumsaan nama caalu beektanii wanni beekumsaa nama caalaa tokko hin jiru wanni nama caalaa rabbiin malee ilmi namaa tokko waliin caalu garuu nun biratti wanni namni wal caaluun gosa nama tokko tuutte gosa namni wal caalu ni jira namni wal caalu ni gosa keenya ni beekna waan taane beekna sadarkaa imaanaa baga caalte baga caalte beebi baga caalte fuudhin miyyoo sana si fuudhin hin kennuwan hin kennu taloon kennuusi dubbiin kun hafa maalajiin kennaa amsila sii kenneeta akka kabajaan irraa bude bija kun obboletti kiyyaa hangaba ammana dhageenyarra qaba atillee akkuma sadii kabajaadhaan jaalalaa sii kenna waa'ee madaa keetii yoo ta'e wal beekna waliin nyaannee turre waan ta'eef mana keetti dhufee si kiisee si wallaanee si biraa gala. Inni safuwaan kan saara koon qabaanillee mana keessi. Kanaa dubbii kan keessa lallaaqa kan immoo dubbii haqa kanaa baruu qabde maali atillee maali waan sana qabate ta'uu qabde. Anamma waan hin jeesne eeggata isinillee dhageessan jirtan hordoftoonnillee kan maqaa. Ammallee hin irra deebi. maal irra deebi'e? Irra deebi'aa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadha amma. Dubbii irra Maaliif irra jira? Dhaggeeffadha kamaan dhaggeeffadha. Amma kana boodaan akka kiyyatti illee mana kana keessa illee buluun fedhu. Sinii galaami. Mana keessa yoo Dhaggeeffadha kaa osoo daadheen jiras maaliif as keessatti hooggansa kan qabu kan nama hunda gadi hunguraa jiru dubartoota. Dubartoonni dhiirarra mataadhaa gadachi hoggana mana keenyaa namni qabu ana. Sana waan kuteef jecha San waan haasa'u. Salma haasaan maali? Dhala waan agarte waan agarte dhalaan lubbuu sanaaf dhiibaadha. dubbiin dhiigaati. Amma fixattee jiru. Dubbii dhiigaati. Dubbii dhiigaa nuti wallaata. Asinumayyuu amma dhiigni keenya bu'uutti jechuudha kan isheen wannaa itti amma fixatteetti nu dhiisitee fixatteetti jechuudha. Oyi kanaafuu keessa ta'e akkas taanaan. Keessa ta'e. Amma akkasitti dhala bakka hoogganti akkasii kan Hoogganaan ana maaliif mootummaan fuudhii kenniif kaasiidha. mootummaan dubartii karra cufaatti Isin mana koo dhufte mana manni isii kophaadha manni isaanii kophaa na bira dhufanii. dhageessanii Na dubbii kamal yeroo nu bira jirtu ati akkanatti naa tokko kamal dhugaa dubbadhu gaafa nu bira jirtu anatuyyuu ana hoggane namni tokko waa Ammallee ana hoggane. Ammallee ana hoggane. Situ hoggane akkamitti Isin alaa ol dhufte hoggaa ol dhuftu. Aya alaa dhufte waan gadhiifte gadhiifte. Gadhiifte doreeni baate mana. Abdee dhorgine. Har'a namni jirti kunoo. Yaani kanuma hoogganaa asii godhe. Usme natti maafi waa. Har'a bira Hararee jirti. nu lolaan jirtu bara. Dubartii hin dhufin dura iyyuu yaame kana lolaan Laa. tokko. Waan siin. Ilaa dhugaa jiru ilaa. Waan siin. Dhugaa jiru. Waan siin. Har'a jirti nu bira. Hin jirti. Mana kiyya. Guyyaa san irraa sin biraa gabbeetiin ari'e mana. Ammas maal beekama yeroo Har'a dhuftetti obboleessa ammas waan nama fuutee waan itti gadi dhiisuu dandeessi maal beekna akkamitti obboleessa koonaa lolu jira jetteeti bakka. Fuutee isii hoogganaa nuu gootee naanuu waa. Anu hawwatu. Dawwallee waam naa waa kakka. Mudirana gochuu deema mana kottu yoo siyaa laafina gochuu deema. La, Intallee dhufte mana bakka biraa isheen yerumatti toletti yeroo numa arteetti dhuftee aarii nutti abaa jiru. Amma mana kootu Amma maa walitti qoosna garuu. qoosaa miti. Qoosaa miti. Mana kiyyaa ogaa jirtu amma. Iitte mana sitti galte. Fakkeenyaaf amma Lotte. Ammoo ka gurbaa isaa isa dhaqee mana waliin isaatti akkam. jecha waliin jedhanii jedhani achi aartee baate dhufte agarte waan harka jirutti gadhiifte san booda tasgabbiin qabnee gattee sinne dhorgine Lolee mana kooti ari'aan. lolle eega sana harkaan as teessee lolaa turte malee wanti isii mucaattu taalte jira akkas jettee as teessee dubbataa turte san booda wanti isii dubbatte hin jiru. Haya kanumaaf jecha dubartiitu sin hooggana nuti maarreedha wanni jedhamu hin Mana koota nama sun. Obboleetti kolachee irratti amma sun. yoo dubartiin hooggana itti nurra murteessa taatesi siif waamna dhuftee walumaan nu haa hooggantu. Hoogganti keessanis kunuudha hoogganti keessanis hooggansa dhiiga namaa buusu ta'e. Naa. Hooggantaa tuu qabdanuu sin hoogganaa argataa ta'e akkamitti dhiigni namaa tokko qaba. Mootummaa Itoophiyaa nu goote yookaan. Mootummaa Itoophiyaa kan nu goote yookaan. Hooggansa qabda waan kamirratti iyyuu bara hooggansa qabda taanaan mirgi nama tokko sarbamuu qabu barsi biratti. La mirgi ilma namaa sarbame ilmi namaan tokko gora. Hatta qura rabbi keessatti hadiisa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam keessatti jira. Kullu banii aadama khaxaawu khayrul khaxaa'ina at-tawwaabuun ila rasuuli alayhi salaatu wasalaam. Ilmi namaa guutuun ni dogoggoraa eega dogoggoree ka'e irra caalaa namaadhaa nama toobatee gara isaa deebi'uu jedhan.
Miti dogoggoruu ilmi namaa namni dogoggorre jiru isin dogoggorteeti anillee isinillee ni Dogoggorri tokko dogoggora kanaaf Dogoggorri yeroo dogoggora tokko. kanaaf dubbii kaan balleessuu cinqa. Dogoggorri yeroo tokko.